Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu hundumti keessanuu bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Baga ayyaana Dabra Taaboor bara 2018 baga nagaadhaan geessanii. Baga walumaan geenye. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, kan jaalalaa, kan eebbaa, kan fayyinaa hunduma keenyaaf Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Ayyaanni Dabra Taaboor maaliif kabajamaa? Citiin isaas maalinni kan jedhu guyyaa har'aa kanaa waliin ilaallaa jechuudha. Wangeela Maatiyoosii boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa kaasnee ilaalle. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos guyyaa tokko duuka bu'oota keessaa Phexrosiin, Yaaqoobii fi Yohaannisiin fudhatee gara tulluu dheeraa yookiin immoo gaara Dabra Taaboor irratti ol bahee jedha. Isaan booddee warra du'an keessaa Musee, warra jiraatan yookiin immoo biyya jiraattotaa yookiin Beera Hewaan bakka jedhamuuti immoo Eeliyaasiin waamee ifa isaa guddaadhaniin ittiin mul'atee jedha. Yeroo kanatti egaa balaqqeessi guddaanis ni ta'ee, sagalee guddaanis samii keessaa duumessa keessa ni dhagahame. Fuulli Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka biiftuutti ni ife. Duuka buutonnis fuula isaa ilaaluu dadhabanii ni kukkufanii. Balaqqeessi guddaanis ifni guddaanis ni ta'e. Sagalee guddaanis ilmi koo inni ani jaalladhu isa kanadha. Waan inni isiniin jedhe hundumaas raawwadhaa dhagahaa kan jedhamus duumessa sana keessaa sagalee guddaadhaan ni dhagahame jedhee wangeela kanarratti kaa'eera jechuudha. Gabaabumatti ayyaana Dabra Taaboor kanarratti maaltu mul'ate kan jedhuu fi sadummaa fi tokkummaa Sillaaseetu ittiin ifa bahee jechuudha. Ifa waaqummaa isaatu ifa bahee jechuudha. Gabaabumatti gaafa ilaallu jechuudha. Kanaaf egaa qulqulluun Phexrosis sadummaa tokkummaa Sillaasee kana ibsuudhaaf yaa Gooftaa nuuf as jiraachuun baay'ee gaariidha. Asitti mana tokko siif, mana tokko immoo Eeliyaasiif, mana tokko immoo Museedhaaf ni ijaarra jechuudhaaniin iccitii sadummaa kana ibsuudhaaf illee qulqullichi Phexrosii jecha kana dubbateera jechuudha. Gaafiin guddaan asirratti ka'u maalinni Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota keessaa namoota sadii Phexrosiin, Yaaqoobii fi Yohaannisiin akkasumallee warra jiran keessaa yookiin biyya jiraattotaa keessaa Eeliyaasiin, warra du'an keessaa immoo Musee maaliif waamee kan jedhu gaafiin ni ka'a jechuudha. Inni tokkoffaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Musee kan waameef iccitii tokkotu jira jechuudha. Seera bahuu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 irraa kaasnee gaafa dubbifnu Museen egaatii akkuma beektan raajota gurguddoo keessaa isa tokkodha jechuudha. Tulluu Siinaa irrattis abboommiin kurnan kan irratti barreeffamee taabota Waaqayyoo saba Israa'eliin bakka bu'uudhaan fuudheera jechuudha. Dabalataan Museen si'a 570 ol jechaaf jechaatiin Waaqayyotti dubbachaa tureera jechuudha. Guyyaa tokko jechuudha. Seera bahuu boqonnaa 33 lakkoofsa 18 irratti gaafii akkana jedhu Waaqayyoon gaafatee ture jechuudha. Fuula kee natti agarsiisii jedheeni jechuudha. Sagalee kee dhagaheera. Abboommii kees waan ati na abboomte hundumaas raawwadheera. Si duukaas bu'ee siis tajaajileera. Saba Israa'elis immoo gaafa ati galaana Eertiraa addaan kuttee beela'an immoo maannaa samiidhaa buuftee dheebonnaan kattaa keessaa bishaan burqisiistee isaan obaaftu argeera. Amma garuu fuula kee arguun barbaada waan ta'eef fuula kee natti agarsiisi gaafa jedhuun fuula kee argee eenyumtuu dhaabbachuu hin danda'u. Garuu dugda koo sitti nan agarsiisa guyyaa tokko jedhee waadaa galeefii ture jechuudha. Waaqayyoon egaa waadaa galee waaqa raawwatudha jechuudha. Waadaa galee sana immoo raawwachuudhaaf jecha yeroon isaa gaafa gahu jechuudha. Du'oota keessaatii Musee gara tulluu Taaboor irratti waameera jechuudha. Eeliyaasiin immoo maaliif waamee kan jedhu macaafa qulqulluu keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaan dura inni anaaf dhugaa ni ba'a jedhee waan dubbateef jechuudha. Dhugaa akka ba'u yookiin immoo raga baatu akka ta'uudhaaf Eeliyaasiin biyya jiraattotaa keessaa waameera. Walumaa galatti immoo gaafa ilaallu egaa duuka bu'ootas kan inni waamee, raajotas kan inni waamee maaliif yoo jenne egaa yeroo tokko wangeela Maatiyoosii boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 14tti gaafa dubbisnu
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota gaafii tokko akkana jedhee gaafate jechuudha. Namoonni maal laan jedhu jedhee maanni gaafatetti jechuudha. Duuka bu'oonni immoo kaan isaanii Eeliyaas siin jedhu, kaan immoo Museedha siin jedhu, kaan immoo qulqulluu Yohaannis yookiin immoo Cuuphaadha siin jedhu, kaan isaanii immoo raajota keessaa isa tokkodha jedhu, kaan Ermiyaas siin jedhu jedhanii waan namoonni sila isaan jechaa turan sana gaafa deebisaniif jechuudha. Isinoo maal laan jettu jedhee gaafatee ture jechuudha. Yeroo kana Phexros atimmaa Masii ilma Waaqayyo isa jiraataadha jedhee gaafa deebisu isa kanammaa iccitii kana Waaqayyo abbaa kiyyatu siif ibse malee yaada foonummaa kee kanaatiin hin beekne jedheeni deebisee fira jechuudha. Raajota keessaa isa tokkodha. Inni raajadha jedhamee akka isaan hin yaadneef jechuudha. Raajotas Musees Eeliyaasis fidee inni waaqa raajotaa akka ta'e waaqummaa isaa isaanitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Raajii osoo hin ta'in inni waaqa raajotaa akka ta'e waaqa qulqullootaa akka ta'e isaanitti agarsiisuudhaaf jecha tulluu Taaboor irratti jechuudha. Iccitii guddaa kana gidduu isaanitti raawwatee iccitii waaqummaa isaa fi sadummaaf tokkummaa isaa isaanitti agarsiiseera jechuudha. Kan biraa gaaffiin ayyaana kanaan wal qabatee ka'u Waaqayyoon tulluu Taaboorii maaliif filatee kan jedhudha jechuudha. Tulluuwwan hedduutu jira. Maaliif tulluu Taaboorii qofa filatee ifa waaqummaa isaa achitti mul'isuu barbaade kan jedhuu fi deebiin isaa tinbiitii yookiin immoo raajiin dubbatame akka raawwatamuufidha jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti jechuudha faarfannaa Daawit 88 shuftuu keessatti 89 lakkoofsa 12 irratti jechuudha gara bitaa fi gara mirgaatti kan argamanii tulluun Taaboorii fi Hermoon siif ni ililchuu jedhamee akkuma dubbatame jechuudha. Raajii kana raawwachuudhaaf jecha guyyaan kun guyyaa ililleeti, guyyaan kun guyyaa galataati, guyyaan kun guyyaa galateeffannaati waan ta'eef kanarraa kan ka'e Waaqayyoon tinbiitii yookiin immoo raajii dubbatame kana achitti raawwachuudhaaf tulluu Taabooriin filatee ifa waaqummaa isaa achitti mul'iseera jechuudha. Taaboor maalitti fakkeeffamti kan jedhuuf egaa tulluun Taaboor fakkeenya mootummaa Waaqayyoo yookiin mangista samaatitti ni fakkeeffamti. Maaliidhaaf kanatti fakkeeffamti kan jedhuuf immoo egaa tulluu tokkotti yookiin gaara tokkotti ol bahuudhaaf dadhabbii guddaa nama gaafata. Namni murteessee gaara tokkotti ol bahuu yaadee dadhabbii fi rakkoo sana osoo hin sodaatiin dadhabbii fi rakkoo yeroo dheeraatiin booddee gara tulluu sanaa yookiin gaara sanaatti ol bahuu ni danda'a jechuudha. Namni jabaatee amantaa isaatti cimee abboommii Waaqayyoo eegee rakkoo fi dhiphina isatti dhufu hundumaa danda'ee seera fi abboommii Waaqayyoo eeguudhaan jiraatu rakkoo fi dhiphina hedduutiin booddees immoo mootummaa Waaqayyoo galuu akka danda'u kan nu hubachiisudha jechuudha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti rakkoo fi dhiphina hedduutiin booddee mootummaa Waaqayyoo galuu ni dandeenya jedhamee barreeffameera jechuudha. Kanaafuu rakkoo fi dhiphina hedduu keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyoo amantaadhaan galuun akka danda'amu kan nu agarsiisu. Inni itti aanu immoo egaa tulluu Taaboor irratti warra licinnaadhaan jiraatan, warra gaa'ilaan jiraatanis iddoo tokkotti duuka bootaas akkasuma raajotas walitti waame gooftaan ifa waaqummaa isaa isaanitti mul'iseera jechuudha. Kanaafuu warri gaa'ilaan jiraatanis, warri gaa'ila malee licinnaadhaan yookiin dingilinnaadhaan munuksii ta'anii jiraatanis amantaa isaaniitti cimanii hundumtuu yoo abboommii Waaqayyoo eegee hundumtuu yoo jiraate seera Waaqayyoo duukaa bu'uudhaan Waaqayyoon kan jaalatu lafa kanarratti kan raawwate hundumtuu adda bahiinsa tokko malee mootummaa isaa galuu akka danda'u kan nu hubachiisu iccitii guddaadha jechuudha. Walumaa galatti egaa tulluu Taaboor irratti guyyaa har'aa kana kan inni mul'ate ifti mootummaa Waaqayyoo yookiin immoo iccitiin sadummaa fi tokkummaa kan itti mul'ate iccitii guddaadha jechuudha. Egaati nutis akkuma duuka bu'oonni iccitii isaa kana argan, sagalee isaa kana dhagahan, ifa mootummaa isaa kana argan nutis fakkeenya tulluu Taaboor kan taate mana kiristaanaa deemnee abboommii isaa eegnee gaabbii gallee fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannee jireenya keenya hunduma keessatti yoo Waaqayyoon jiraanne sagalee isaa isa dhugaa dhagahaa jireenya bara baraa argachuudhaaniin mootummaa isaa galuu akka dandeenyu kan nu agarsiisu, kan nu hubachiisu iccitii guddaadha jechuudha. Waaqayyoon ayyaana kana ayyaana nagaa, ayyaana gaarii nuuf haa taasisu isiniin jedha. Kana sababeeffachuudhaan sumaatiin ergaa gammachuu tokko isinii dabarsa. Kitaabni dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedhu xumuramee amma gabaarra jira jechuudha. Hundumti keessanuu dhuunfaattis ta'ee maatii fi hiriyoota keessan hundumaa fi akkasumallee warreen raabsuu barbaaddanis egaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 912768751 karaa immoo waatsaappii telegiraamiidhaan na dubbisuudhaan kitaaba kana harka keessan keessaa akka galfattaniin asumaatiin ergaa isinii dabarsaa. Gatiin kitaaba kanaa qarshii 600 qofadha jechuudha. Kitaabni kun kitaaba guddaadha. Keessumattuu gochaawwan hafuuronni hamoonni jireenya ilma namaa keessatti dhiibbaa akkamii akka isaan gaggeessanii kan agarsiisudha. Dhaloota hidhamee fi furmaata isaa jedha.
eessatti hidhamne maaliif hidhamne eenyutu nu hidhe kan jedhuu fi furmaanni dhaloota hidhamee kun yookiin immoo karaa adda addaatiin jireenya keenya keessatti kan hidhamnee jirru furmaata akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu kitaaba sirriitti isin gargaaruu danda'udha jechuudha. Kitaaba kana barreessuudhaaf waggoota 5 ol kan natti fudhate yoo ta'u, egaa ka'umsa isaa kitaaba abbaa keenya Malaaka Manguraatti Mammir Girmaa Wandimmoo ka'umsa godhachuudhaan kitaabni kun barreeffamee amma gabaarra jira waan ta'eef hundumti keessan harka keessan keessa galfachuudhaan kitaaba kana dubbistanii irraati barumsa hedduu argachuudhaan jireenya keessan hafuuraa keessatti amantaa keessanitti cimtanii mootummaa waaqayyoodhaaf akka of qopheessitan waaqayyoon isin gargaaruun isin jechuu jaalladha. Ayyaana gaarii hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u. Qophii biraadhaan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Usbaat Lagzaabeer.